isin kadhachaa ture intaluma kana narraa baasa jirbii kee jedhiitiin miila jalatti si kofee la imbaatu situ baa malee situ mana kana dhiisee baa malee imbaatu amma kunoon na deebitan kadhannaa na kadhachuu keessanitti deebitan amma argitu waan isin godhu sila ana rabbii ana moonis kadhatu waan biraatiin kaya ajli maan na kadhattaan dibe dhageeffadhu namoon kasin jedhu dhageeffadhu himanna misii raggonnaa goosanii sanam qofarraa kaasiiti qabaan bira maallaqa si jalaa fuutes guutuu akka deebitu naan deebisi na rakkoo maallaqaan qabu daa'ima kiyya malee rakkoo daa'ima kiyya naa deebisa amma daa'ima kiyya yoo naa deebistan an dhimma sinirraan qabu siin jedheera daa'ima deebisuu baannaamu du'ee dhuman bada malee amma waan hin godhu bakkaan ga'utti hin dhiisu yoo dhuma na ajjeestan illee yaa akii ana maga oonni sin jechu jiru bara yoo na ajjeestan illee himanna qofarraa alla arruma waan sin jedhe akka kanas miila maalla dhungatta ganana dhungatta miila na dhungatin ati rabbii fuunsa laanne na salaattaati ana masi salaatun jiru yaani yoo barbaade mi jilba la nan dhungatin jilba warra keetiyyuun dhunganne natti fakkaata gana jilba kiyya dhungatta الناس نأكد سنكر شيل مين شيل وانت شينغون جيران وانتم تني شينغون جيران دائما كي يرجع أجي أما شين جاي تمين لك يدونغت أساس مين لك يدونغت جنا مين لك يدونغ تاني بشان سادودو بشان تنا تأذن جنا أدو سلا شو جنا سنون سوسا جنا إنه كان تأسين أجر سيسا سلامانو أك بيجان فودي ميل سيقول في تاري نان نكين أنا كان كمان نكادا ofna setani anna ma fi yada aka kesani mo goffala miti kala erga kana ma ani gara la fayu male kanunda go wasmiti kanunda erga nama kaya doti tama wiyari ti himanna lubbu ga itti achi matsi sani kala irrakasa jediti ummata warra seeratti mire amma kana kasu daima kiya yon argadde sin daima fidi ani wanu danan isa sin gizeme kasitmu banesite gure matati sinako amar ummanni fide furani barisi la bajal hidu deman ay dani ana ma mujayo yo dikate waggato ko ala debisun nando atumtu dageefadu waggato ko ala debisun wan dandenne isin gara qawdi mara ida san kesa dalte rakkatu ani silmoki yaw amma kana dabe rakkade me ishinis alta argitu me achitti alta rakkate argitu kuma na rakkade ma ida kesa dalte akuma nema mana dajiroti kesu akuma nema idajiroti akkasumatti na dhukkuba anu fadhen deema malee bakka sammuu kooti qofoo daga dhiisuuf hin deema. Kanaafuu atamma yaani latteerraan kaaftee jiru. Hin kaasu. Sinna kaasisiisa koon na kaasisiisa. Laasi anamma humnaan si dhuune bara akka yaani bakka telefoon illee narra dura silkii si maayidee ture silkii akkuma dura narratti cuftu kinsirratti cufa baga warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtota kabajamtoota keenya jirtu baga jiraattanii bakka isin jirtan hundaa nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha hadha wanti isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii hadha waa'ee ajjii fi waa'ee jaartii ajjiiti jechuudha waa'een isaanii maali yoo naan jettanii gizee biraa waan hin jedhe tole naan jedhanii waan hin jedhe baqa ilmoo namaa dhiisaatee akkuma sareettuu na ilaalanii jechuudha amma immoo ofii isaaniitiif na jala fiffiguu jechuudha guyyuma kana baguma rabbiin na agarsiise ani jiraadhee amma guyyaa kana arganseene akkasiin isin jedha rabbiif galannaa ta'u guyyaa tokko yoo namatti jallate guyyaa tokko namaa sorooraati guyyaa baqa abdii kutuu miti jechuudha namni rakkadhe jedheetu guyyaa tokko waan namaa darbuufi abdii kutuu miti anillee abdii osoon kutiini bakka waan isaan jirenis danda'e waan isaan godhanis danda'e waan hunda danda'e guyyaa dhagayeera jechuudha galata rabbii kootiif galannaa ta'u hadha kan sin ajaa'ibuun isiniin jedha ajjiin kan yeroo biraa silkiin irratti cufu silkii yeroo dawwaleef gurra irratti na cufu hadha isatu dawwalee eessa jirtaa sin barbaadanaan jedhe anillee akkuma inni na godhuun godhe jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa anillee maaliin godhe amma silkii sifaanaa sa'uun danda'uuti yoo barbaade yoo natti dhimmamte mana kootuun jedheeni maaliif innillee akkasuma yeroo duraa jechuudha osoo dhimmaafis barbaade jedhuun gurrarratti na cufaa ture anis akkasuma gizeen qabu jechuudha gizeen qabuufi maaliif yoo gizee qabaatenni ofiisaati dhufuudha malee an silkiidhaan dhaabadhee nama faanaa sa'u gizeen qabu isa faanaa sa'u gizeen qabu maaliif namoonni baay'een kan ajjii dooba fiigaa turan amma galanni rabbiif haa ta'uuti amma gara kiyya garagalaa jiru jechuudha maaliif akka warra jaartii ajjii godhaa jiru waan arganiif isaan illee na jala deddeemuu jiru jechuudha
warri kaan namumatti fakkaatu jechuudha dura. Akkasinis hin jedhaa gooddanyoonni hajjiisi bakka asiinis natti dawwalanii namoonni dura bakka eessa kan jiru namni hin beekne haadha sabboontuu fi abdii malee namni tokko dura eessa kan jiru hin beekanii jechuudha. Isaan galatooma na ulfaatanii isaan illee waan barbaadan gisee barbaadanii osoo na gaafatanii narraan dhabanii jechuudha. Warroonni achi dura jala fiffiigaa turan immoo anarraa ammamoo argatanii jechuudha. Maaliif harkuma kanatti harka dhiqaa jechuudha. Harkillee taruma wal dhiqa waan ta'eef isaan illee manarraan argatanii maaliif isaan amma ergamtuu hajjii fi jaartii hajjiiti jechuudha. Akkasinis hin jedhaa isaan ergamtoota hajjii fi jaartii isaatiiti. Bakka natti dawwalanii eessa jirtaa si barbaannaa si faana wayi si gaafachuu barbaannan dhimma sirraa qabna naan jedhanii innaan rakkadhee jiru namni maal rakkatte naan jedhan jiru namni tokko maal rakkatte meeyya caaltu namni naan jedhe hin jiru maal abdii fi haadha sabboontuu malee sana galatoomanii gooddinitti kiyya sana galatoomtu isaan sadaniin jechuudha. Kan maal taatee maal rakkoon kee maal si gargaaraan isaan naan jechaa turanii anillee akkasuma rabbiin isaan rakkisiiniiti yeroo gammachuu isaaniillee anillee isaanuma biraan jira yeroo gadda isaanii anillee isaanuma faana jira jechuudha. Warreen amma ergamtoota hajjii fi jaartii isaati an lafaallee waliin qabu jechuudha. Akkuma isaan na godhaniin godha jechuudha. Maaliif akkuma baraatti bulu jechuudha. An dur garaa laafa amma garuu isaanumatu garaa na jabeesse jechuudha. Isaanumatu akkan na godha jechuudha. Akkasinis hin jedhaa daa'ima kiyya argachuudhaaf illee kan inni oliif gaggaachuu jiru ana bichaa miti. Maaliif amma maqaa isaanii dhahuun barbaadu namoonni akkuma abdii fi haadha sabboontuu na gargaaranis anis namoota baay'een qaba jechuudha. Ishiin illee namoota baay'een qaba. Ati mukarraa cittee nama qabdu naan jettee ittiin na baaraa turteeyyuu ani garuu nama dhabee miti nama rakkisu jedheeni malee nama cinquu fi koo cinqame nama cinqu jedheetani malee nama lalee dhabee miti. Kanaafuu akkana nama qabu amman ishiitti agarsiisaa jechuudha. Maaliif amma maqaa isaaniitiin dhahu yoo maqaa isaanii dhahe akkuma duraa sana namoota baay'eetu na jibbaa miidhaa isaanirra gahaa. Kanaafuu innuma daa'ima kiyya harkaan gaadhee daa'ima kiyya argadhee sin fuulduratti ol bahee galateeffadha jechuudha. Inshaallah isinillee akka daa'imni kiyya argamtu du'aa naa godhaa isiniin jedha. Inshaallah itti dhiyaadheeran jedha. Akkasii amma kaameraa kiyya dhoksadhee taa'ee achi eegaa angin dhuma viidiyoo kiyyatti na faana tura. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك بوني أنا جنبوزه. بونو ميركان كابو. بونو ميركان كابو. لا سيدا والي تليفون أنك أتون نرجع فتا بكا إدو كنا كوسين جدي دهونا كويران كوي تكون وتعرف وين جتادي بكا سيما نوي. بكا سينجي أتمان فيني. ما سرعتني كنا سيد ما كنا سيد كم بكا بربادتي. لا ستة جام سيامي كوتو. يو نما تاجمن نما تاجمن نما براد أكملك يعني التاجمن نما براد نفوقا. كان نفس الكيجو تيجو. مرقان قبس الكيجو فوق الليل. ما أكم ما التوجه شو كده. لا كي يقف مترس نا بايس رد واجي جدي يرون كابو أنا كس مريتا جرات مسلكي. يرون كابو كان نما من جرات نما دلقته جرات أكك دائما في ندت جيتان جروته. كان أبو يعني يو نمني ستة جامعة سلكي سرد ولا يعني قرنا وجوتاجو. أنا ما في جزين كابو نما فنوجي كوتي في جزين كابو ما ده جزين كابو. خلاص أنا ما هو يعني سيبر في اللي براتي متيو كمان لا يزرع شيء مكيس تكاي. أتوقع كان أنت ينرجعتوكا. لقي فرقة. ما لا سكرت شوفي وكواوي وأنا كيس نجي شوفي متكرر في سيجلام. كان أفهم ما هو ننسر ربر باتو. إسني أوبري. يعني فان أوبري. سيجلام لقي فرقة. أوبري. وان أكيد منا سيارات لاتي وما ننتاني مكاونا بوزيف تكنا. لقي تيتي. الراكسيسي. يعني يرى أوبريتي كم تشي كم تزر.
Obboleetti gosi. Jaartii miti yaabana dhageeffadhu isii haadha tokko nu dee. dhageeffadhu qaba. Yoom haadha tokko yoom nu deesse. Dhageeffadhu qasiima akkana. Maal dhaggeeffadha haati keenya tokko maa abbaa keenya tokko obboleeyyan innaa jettu. Rakkattee gandara deemtee akkanatti bakka taa'utti teessoon orokaatti bakka taa'e lafaa jala na hidhuuf deemaniiti. Maal jettee wanna godhaaban jirtuufi waan san irraa deemiti. Yaani maallaqaa fi kana waan sanii si hafaltuuti. Waa'ee maqaa himannaa mucayyootiin irratti bante sani ammoo dhaqiitiiti irraa kaase. Indinni ma irraa kaasu ani indinni irraa kaasu daa'imas fidaatee dhumate dubbiin ammanuma. Kalas daa'imas fidanii sirraallee shiiraallee dhimma hin qabu. Dhageeffadhu akka daa'ima rakkoo qabu akka daa'imni na bira jirtimi isii bira jirtu daa'ima. Yoos bira jiraatte fidire akka hidhamu barbaade akka ishiin hidhamtu barbaadde moo barbaadde. Kanaafuu atamma walumaa gala himannaa daa'imaa san isii irraa dhaqee ol kaasiiti isii waata kan balleessine jedhiiti akka wannaa jetti godhe yaakii halkanii guyyaa teessoo ani roogitanitti bakka hin jirutti silkii fi kana nama kaanii kan nu ergitee mataa nu yaachuu jirtiiti dhaqee waan sanii irraa wannaa godhe rabbii jedhe sitti mee jedha. Ishii bichaan kassasisee ati atis mee akkuma ishii kana deebitee na kadhachuu deemta akkuma ishii kana ta'uu deemta ishii bichaan seenaatis guyyaa eegataa irra. An daa'imatti fudhamanii daa'ima nama hanneeti si galaami kanaafuu waan akka san dhaqiiti irraa kaasuun siifillee gaarii miti. Daba namarra yaaduun yaani sa dhugaadha isiin nama yaani sammuu isii hin jiru badduudha waan hin taane daleetti falfala daleetti sa dhugaadha. Garuu waan isiin yaani wannaan goone keessa isii akkana rakkitee akka yaani booda rakkoo keesseessifne. Ati hoo maal dalagaa turte akkuma ishii falfala dalagaa turte akkuma ishii kana gochaa turte akkuma godhaa turte mi'aatiif ishiin akkuma mana godhaa turte mi'aatiif ishiin amma taraan keessan dhufaa jira atis taraan kee dhufaa jira ilmoo kiyya fudhadheen jedhiin ilmoo dura hin fedhu jettee anatu daate ilmoo sii miti kan dee hin barbaadu jennaan anatu barbaadee daate amma sitti midhoofte birri itti nyaachuu jalqabna. Birri wayitu kan itti nyaachaa jiru hin jiruuti birri kee itti baasaara malee birri isii irraa nyaata wayitu takkitti wayitu illee hin jirtu. Si galaan kanaafuu atama wanni isin jechuu barbaadu kun iddoo kanallee dhufee himannaa waa'ee karaa mucayyooti irratti wannaa gootisanii biyya biyya kanaan beektaa hidhaan biyya kanaa yaani akka inni godhullee miidhaan namarra geessullee ni beekta. Kanaafuu isin garaa qabdillee si galaami kanaafuu dhaqiiti waan sirraa balleessi yaani an kana si karaa cuudhaa hedduu marfe. Ishii garaasi nyaatama ishii garaasi bobeessa akkatti garaasi gubdee ka ani nan akka dalkani guyyaa boo nama sitti fakkaadhu zaree sitti fakkaadhaa yoo inaan daa'ima kiyya je'eerri barraa ka'ee boo nama sitti fakkaadhu maanaan deebisin daa'ima kiyya garaasi nyaadhe ani garaasi nyaadhe. Daa'imni kee lubbuun jirti daa'imni kan kee bakka lubbuun jiraatan lubbuun duutan jenne. Nagaa jirti bakka bareeda jirti bakka ila ajaa'ibaa kana ilmooleen haftaamitti guddatu taa'u jirti. Ani akka ilmoo haftaamitti naa guddatu hin barbaadu ka ani dalagadhetti akka barbaadetti guddifadha ilmoo kiyya maaliif namni naa guddisu akka namni naa guddisuu miti kan hin dee ilmoon kiyya ilmoo nama biraa taatuuf miti kan hin deeyan. Ani ilmoo ta'e dhageeffata kana baasuun taane ilmoo ta'e waggaa kana obsisii deebisa ilmoo waggaa tokko si obsu. Waggaa tokko kana obsi. Waggaa tokko dhiisiti kana torbee tokko siin obsu. Torbuma tokko siin obsu. Ati shakkuma ishii ta'uu deemta guyyaa eeggatta malee. Laa wanni yaani akkasii ta'uuf illee hin jiru seerri yoo na bakka seeraa. Ishiinis maal jettee iyyuu beekta ati nama hin qabdu ati mukarraa kutamtee ati midirii eeshuu ani godeenyoota hin qabaa akkanuma naan jechaa turte. Ani eenyummaa koo amma sillachuutti sin agarsiisa. Sin jalatti mizimmi jennaani gowwaadhuma wayina seetan kaasini. Akkasuma seetan saa. Akka nu seenaan kamii bira atamma yaani ilmoo xiqqoo naaf si ilmoo yaani waan yeroo ammaa kana achi yaani waan fuudhuu hin dandeenyetti jiran si garaani. Nangaatu kun rakkoo kan keeti. Kun rakkoo keeti. Rakkoo kiyyaa miti rakkoo keeti kun. Nama walii mallatteessitee. Rakkoo keeti. Mallatteessitee dhiistee amma naa. Waggaa tokkoof nuusaa walii mallatteessiniirra amma isheen baatii jaageetti. Waggaa tokkoof nuusaatti gurguratte daa'ima kiyya. Dhageeffadhu baatii jaageetti miree amma waggaa takka ta'a waggaa takka booda ilmoon ta'e sii deebiti rakkoon qabu. Sani kanaafi atama mucaa irraa yaani himannaa akkasii wannaa goosan irraa kaasiiti. Akkasiin nagaan jiraattu yoo barbaadde immoo narraa bayyi kireeffadhu leette barbaaddu kireeffatu barbaadaa teettu. Ani akkamitti maaliin sin kadhachaa ture dura intaluma kana narraa baasa jirbii kee jedhiitiin miila jalatti si kofee hin baatu situ ba'a malee situ mana kana dhiisee ba'a malee hin baatu amma kunuun na deebitan kadhannaa na kadhachuu keessanitti deebitan amma argitu waan isin godhu sillatti. Anam rabbii anam moonis kadhatu waan biraatiin kadhatu. Kaayaa maal na kadhattaa miti. Dhageeffadhu namoota akkasii jedhu dhageeffadhu. Mana misi rakkoo wannaa goosanii sanam qofa irraa kaasiiti ka waan biraa
maallaqa si jalaa fuutes guutuu akka deebitu. Naan deebisina rakkoo maallaqaan qabu. Daa'ima kiyya malee rakkoo daa'ima kiyya naa deebisa amma daa'ima kiyya yoo naa deebistan an dhimma sinirraan qabu siin jedheera. Daa'ima deebisuu baannaa ammoo du'ee dhuman bada malee ammuma waan hin godhu bakkaan ga'utti hin dhiisu. Yoo dhuma na ajjeestan illee. Yaa akii ana maga oonni sin jechu jiru barki. Yoo na ajjeestan illee. Himannaa qofarraa arruma waan si jedhe. Otta kanas miila maalla dhungatta ganana dhungatta miila na dhungatin ati rabbii fuunsa laanne na salaattaati. Ana masi salaatu jiru yaani yoo barbaade mijil. La nan dhungatin jilba warra keetiyyuu dhunganne natti fakkaata gana jilba kiyya dhungatta. Innas akkatti sin kadhe ishillee miila ishillee wanti ishiin goone jiraan wantumti ishiin goone jiraan daa'ima kiyya argadha jedhee ammoo ishiin deebite miila kiyya dhungatte asis miila kiyya dhungatte ganaa miila kiyya dhiqxanii bishaan isaa dhudhu bishaan ittiin naa dhixxan sana ganaa dhudhu sillachuu ganaa sinan suusa ganaa eenyu akkan ta'e sin agarsiisa sin lamaanuu. Akka bishaan fudhee miila si ufii taate. Naan dhiqin an harkaan qaba nan dhiqadha. Ofna seetanii an namaaf yaada akka keessan immoo goffala miti. Kalas ergaa kana maa. Ani garaan laafaayyuu malee kan hunda gowwaas miti kan hunda. Erga namaa ka yaadduuti tama yaadiiti himannaa lubbuu ga itti achi himatseessani kalas irraa kaasaa jedhiiti uummata warra seeraatti himire. Siin kaasu daa'ima kiyya yoon argadhe daa'ima fiidi ani waan hunda nan dhiisaa siin gizee meeqa sitti immoo banee sitti mataatti siin haqu. Bara ummanni fidee fuudhanii barisii lafa jala hidhuutti deeman. Aayidhaani. Kanaafuu anama mucayyoo yoo xiqqaate waggaa tokko ala deebisuu hin danda'u. Atumtuu dhageeffadhu waggaa tokko ala deebisuu waan hin dandeenye isiin garaa qabdi mana hidhaa san keessa dhaltee rakkattiiti. Dhaltee rakkattu anis ilmoo kiyya amma kana dhabee rakkadheemi ishinis dhaltee argitu mee achitti dhaltee rakkattee argitu akkuma na rakkadhee argitu. Maati mana hidhaa keessa dhaltee? Akkuma nama mana hidhaa jiruuti keessumaa akkuma nama hidhaa jiruuti. Akkasumatti na dhukkuba ani uffadheen deema malee bakka sammuu koo xiqqoo booda gadhiisuuf hin deema. Kanaafuu atamma yaani dhattee irraan kaaftee jechuudha. Hin kaasu. Sinna kaasisiisaa? Koon na kaasisiisika. Laasi anamma humnaan si dhuune bara akka yaani bakka telefoonillee narra dura silkiin si hima jedhee ture silkiin. Akkuma ati dura narratti cuftutti sirratti cufe baga sirratti cufe. Amma mee omaa sin hin goone sillaachuu omaa sin hin goone ganaa akka tuqubaan sin hin tuqneene ganaadha yoo margitanii ganaadha waan uffan sin na godhaa turtan sinii deebisaa jiraani. Yaaki waan si godhe maalisa? Omma nan goone daa'ima kiyya fuutee na jalaa boochiste daa'ima kiyyallee boochiste haadharra amma kana fageessitee haati ilmoo ishii dhabde akkamsitti fakkaata. Ilmoon namni hin jirti suura si garsiisu. Nan garsiisi. Viidiyoo si garsiisu. Hin fedhu. Kayroo sin taphattu kayroo waa hunda si garsiisu. Natti nagarsiisin tu viidiyoo arge garaa obballeessuuf himu akkas feetoo maali akkas hin fedhu amma ilmoo kiyya fedha amma nagaashii fayyaashii ana fuulduratti akkas yoo ta'e tole. Ambarsiin jedhe ilmoo waggaa takka booda deebisuu hin danda'u hin jedhe. Jaalattee miti kan deebistu. La seerri yoo qaba bakka seeraallee bariyoo nama hin dhaqa rakkoon qabu hin dhaqa bakka seeraas ni deema rakkoon qabu sii galaame bakka seeraallee yoo nama hunna godhe waan hagana yeroo haganatti ni fida jedhee mallattee si biraa baha akkasuma biraan jiru. Akkasin jedhan kaasan. Akkasin jedhan dirqama kee. Itti garsiisaa bakka hin jirtu yoo barbaade. Bakka itti jirtu agarsiisna ammoo. Dheesse gamma sitti namu. Amma sitti ni muutu lafee garaa keessaa of hin fixu. Isin malaan icciiti garaa keessa na baasuu deemtuuti. Ani ni mu waan tokko yoo ni mu. Been bakka dhuftetti deebi'e. Ani wanti garaa laafu miti. Ani kan duraame miti. Amma jijjiiramee jira. Amma dhibbatti jijjiiramee jira. Anamma waan biraa sitti dubbanne. Himannaa nama itti wannaa goosani maallaqa isii ati yeroo isi dhukkube itti baaftee fi kan yeroo isi yalaa fuutu sanillee guutuu sii deebifti yoo barbaadame ammoo irratti dabaltee birrii biraa sii kennitiiti. Hidhama wannaas irraa mana seera dhageeti irraa basle yaani itti mi. Ani ofna seete moo ofna seete kan maallaqa jechaa oolu ati kan maallaqan daa'ima kee gurguratti ofna seete moo ani mee daa'ima maallaqan barbaadu daa'ima kee barbaada siin jedhe ani si miti si kan maallaqa barbaadu malee anaa miti. Maallaqa hojjedhee nan fidadhaani rakkoo maallaqaan qabu maallaqa ammaa san na fide ani hojjedhee kun akka fayyaa nagaan qabaate nan hojjetadha. Daa'ima akka argannan akka barbaade ta'a maallaqaaf. Atamma kanaafuu ani himannaa sarara qabte jechuudha. Nkaasoye
Inkaasu. Taa jaaltu. Taa yaani. Dhaabadheen jiru taa'ee jira. Yeroo gaabbitu jira ta'a. Animo. Mmena gaabbisiisaame. Yaani jilbiifadhee si kana daa'ima san dhageeffadhu yoo barbaadde miila keelee si dhungadhaati. Dhungadhu sitti xiqqaate. Dhungatiin si dhungadhaata. Dhungatiin miila koos. Dhageeti waan san irraa wannaa. Inkaasu. Inkaasu. Inkaaftu. Arrabboomtu baguma guyyaa kana na argisiise. Baguma guyyaan kun naa dhufte. Yaani amma inkaaftu jira. Inkaasu. Yaani si kadhee sirraa dhabe. Na kadhattee narraa dhabde anuu kadhattee sirraa namni jaartii keeshiin sun waan tokko gurra qabdee yoo si goote ani immoo guyyaa meeqa kadhattee miiluma kee jala taa'ee yaajjijee si kadhattee inni maan kololaasee si kadhadhu. Maaliif garaa naaf laanneen daa'imuma kiyyan ilaalaa jedhee guyyaa meeqa si kadhattee boo'ee si kadhattee si hin dadhabne. Atan mallee bar ati ammallee himannaa galfatte malee daa'ima kiyya naani dirqeedhaan namni dhufee narraa fuudhan jiru. Ina agarra. Yoo ammoo seeraan karaa seera biyya kanaan beeksatu waggaa 18 gaditti haadha bira daa'imni bahuu hin dandeessu. Dhageeffadhu siima yoo ammoo waliigallee ani ibate waliigallee yoo jenne daa'ima deebisuu danda'a yoo kana waan hin taane taate ammoo amma cootee qabadde bakka fedhe yookaan biyya kana bahuu danda'a. Qilee barbaadde seenta garuu daa'ima kiyya fuutee biyya kana dhiisee asii falchi deemuu hin dandeessu. Akkasii miree ayyee wallaalla. Wallaallee wala garra beenume. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii waan hajjiin jedhee an dhugaa rabbii baay'ee tokko galateeffadha rabbii kiyyaa jechuudha. Otuman du'iin kan argu kootiif rabbii koo galannaa ga'u. Baay'een isa galateeffadha rabbii. Miila isaanii dhiquufi ture amma immoo isaan deebi'anii miila keessii dhiqna maaloo miiluma keessii dhiqnaa miila keessii dhungannaa naan jechaa jiru. Guyyaa kana baga na argisiisan jedha. Guyyaa kana isinillee baga isin argisiisan isin jedha. Anillee akkasuma yaajjii miiluma kee dhungadha mataa kee dhungadha. Akkuma ishee agarsiiste daa'ima kiyya na agarsiisi ishii miti kan ta'e anuma agarsiisi jechuun ture. Inni immoo na dida yeroo mana isuma bira taa'ee boo'ullee waan tokko ittiin fakkaanne waan ittiin fakkaatu kun baguma argee jechuudha. Baguma arganii jechuudha waan mana taa'aa ture baguma arganii jechuudha. Akkuma itti bo'aa turetti isaanillee akkasuma bo'aa jiru jechuudha. Isheenillee akkasuma bo'aa jirti. Waan taa'aa ture arganii dubbiin garagalchiidha. Akkasinis jedha namni yoo nama miidhee bareeduma jechuudha. Waan tokkorraa barata. Kanaafuu isaan na miidhu turanii ani immoo nama tokko hin miine jechuudha. Kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.